السلام عليكم. Tinqii hangana geetu gadi sin baasen hin beeka. Garuu ammoo akka abdii nutti hortan kanatti nutilleen gama keenyaan ala kanaa waan dandeenyuun akka gurmoonnettis jiru akka gurmoonnee jiruttis tahee akka birattis gurmoonnee waan isin barbaachisu hundaan isin bira dhaabbannaa jechuudha. Kuni tola walii ooluu osoo hin taane dirqama Oromummaati. Hedduu galatoomaa onnee teenya nu guuttanii mataa saba keenyaa gabbu'e hadiinni ganamaa galgala argitee urjii haacaaluu nurraa ajjeesanii hamilee fi hawwii teenya buusan ol nu qabdanii rabbiin ol isinaa qabu rabbiin isinaa tiisu bineensarraa haafee wal bira jirra wal biraan hafnu dhugaadhaan nutilleen qaaman isin bira jiraannee akka keessanitti argitee diinni araddaraa nu ari'ee nu adamsuu baatullee dubbiin Oromummaa dubbii dhiigati nutilleen hin rafnu asii waan dandeenyu waan beeynuun waan qabnuun hunda qoqa keessan addunyaatti ibsuus tahee karaa gargaarsi isin barbaachisuunis of qabnee teteenya jechuudha. Kanan isintti dhaamuuf gabbee argitee bilisummaan teenya kadhaadhaan akka hin dhufne ni beeyna. Ammallee sabni kun saba gabrummaa eejee fudhatu akka hin taanes ni beeyna. Garuu dubartiin Oromoo yoo lafaa kaate nuti ajandaa biraan qabnu ajandaa argitee boru mootummaa dhaaluu takka kursii dhaaluudhaan qabnu ajandaan nuti qabnu sabni keenya nagayaa fi kabajaadhaan dachii isarratti bilisummaan jiraatu mirkaneessudha. Kana gabbaatanii hunoo addunyaatti agarsiisaa jirtanii jabaadhaa waliin jirraa wal bira jirraa abshir khaafe rabbitti kadhanna rabbiin isin biraa haa dhaabbatu rabbiin haqaa jechuudha because haqa falmaa jirtanii waan namaa falmaan jirtanii ta obboleeyyummaa garuu imimmaan keessan imimmaan keenya cabni keessan caba keenya wanni hundinuu wanni tahaa jiru jechuudha. Saniifuu kanumaan dhaamsa gabaabaa isiniif dhaamuuf gabbee gara keenyanii nutilleen isinitti gabbaana xiqqoo booda jechuudha. Waa hunda wal keessaa haasonnee qindeeffannee arguuf teessan guyyaalee as deemu kana keessaa. So kanumaan isiniin joo barbaada galatooma warri diree xayyaaraa, Kombolchaa, Amansur, diree dawaa, Laangee, Ciro, maali ammas bakka biraa Arra, Arsii, Sirkaa, kanneen birootis Hirna, Awwadaay ta dura eegalte jechuudha. Hundi keessanii galatoomadha. Haa ta'u garuu taraadhaan teenyee argitee diina ofitti leenjisurra waliin kaanee dhaabbanne jechuudha inshaallah yoo rabbi nu gargaare yoo waliin dhaabbanne diinni nun adamsu achumaanuu obboleeyyan keenya hafees nuti gabbaa jennee isinitti dubbatuu hin dandeenyu mirga sanis hin qabnu maaliifi isinii ibidda dura dhaabbatee isinii qaamaa qalbiidhaan argitee waa firatti murteessee gabba'u garuu ammoo yoo murteessitanii jirtan taate wal biraan hafinaa isiniin jenna. Kanuma hedduu galatoomaa. Isin jaalannaa Oromummaan teenya Lo